Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon Sagalee Walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii Independent Oromiyaa.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon Sagalee Walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaati. Arri dilbata baatiin eebla guyyaan torbaa barrii bara 2019 hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaalatamu baara fayyaa kan isa yooyifate ana xiiqii dhugaasaati. Sagantaa keenya guyyaa irraatiinis hiriira nagaa torban as aanu kana keessa qindeessummaa waldaa dubartoota Oromoo addunyaatiin biyya Ameerikaa magaalaa Waashingten DC keessatti adeemsifamuu fi deemaa jiru ilaalchifne muummeffannaan hiriira sanaa maaliifis barbaachise gaaffilee jedhan kaasuun Oromoota koree qindeessituu hiriirichaa keessatti argaman keessaa namoota lama waliin turtii gaaffiif deebii taasifneerra. Turtiin keessan haga dhumaatti nu faana haa ta'u jechaa muuziqaa ce'umsaa kana booda kallattumaan gara marii keenyaatti tarkaanfannaa nu faana tura. Addee Dinqinash Dheeressaa fi obbo Daani'el Dafaa Jamoodha. Afeerraa raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa siniif godhe simattanii guyyoottan asaanan kana keessatti biyya Ameerikaa magaalaa Waashingten DC'tti duguuggaa sanyiidhaa mootummaa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaan ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru addunyaaf ibsuudhaaf hiriira ba'uuf deemtan ilaalchiftanii ibsanuuf kennuuf waan nu argamtaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddoon isin galatoomfadha. Galatooma asinis affeeruu keessaniif. Galatooma isin jenna. Ayyeegaa addee dinqee dhumarraa eegalla. Mee qabiyyeen hiriira keessan kanaa maalirratti muummeffataa yoomi guyyaansaa immoo? Guyyaansaa jimaata dhufu eebila 12 yookiin Eepiriil 12 bara 2019 akka DC'tti yookiin immoo Eastern Time jedhu biyya kanatti sa'a 9 AM irraa jalqabna. Fuuldura White House'itti wal geenyeeti achi immoo inchochoona gara State Department'itti. Kaayyoon hiriira kanaa uummata keenya mootummaan Itiyoophiyaa dhoksaadhaanis addunyaarraa dhoksee akka hin taanetti fixaa jira. Humna isaa isa dhumaa guddaa irratti argisiisaa waan jiruuf isa kana addunyaatti ibsuuf dhoksaadhaan isa uummanni keenya dhumaa jiru uummata kanaaf sagalee taanee addunyaatti iyyachuufiif gabaabaadhumatti kana. Tole galfaadha addee dinqee. Obbo Daani'el waan itti dabaltan qabdu laata waan addee dinqeen kaasan irratti? Baay'eellee waan itti dabaluun qabu isuma isaan jedhan kana cimsee dubbachuudhaafi mootummaan har'a biyya sana geggeessaa jiru biyya Itoophiyaa kana biyya alaatti akkamittiin of dhiyeessa. Biyya alaatti biyya naanna'aa isaa jirutti biyya Arabaatti biyya Afrikaatti akka mootummaa nagaa akkasuma mootummaa jaalalaa mootummaa biyya walitti fiduu barbaadu fedhii biyya hundumaa keessumsiisuu barbaadu nagaa buusuu barbaadu itti of dhiyeessa. Kanaan immoo warruma biyya ambaa kanayyuu gara Awurooppaa kanaa biyya Ameerikaa kaabaa kanaa warra Awustiraaliyaa kanayyuu ofitti hawwachuu danda'eera. Yeroo dubbatutti muummichi ministeeraa World Bank biraa maaloo biraa liqii akkasii argannee fuulli isaanii nutti deebi'aa jira. Gargaarsa garaagaraa argataa jirra. Biyyi keenya jaalala argataa jira. Kabajaa horataa jira jedhee odeessa.
yeroo biyya keessatti galagalanii ilaalanii biyya keessa sabi Oromoo sabi galiin kun hundumtuu irraa argamu biyya sana keessatti. Galiin biyya sanaa lafinni argamu hundumtuu saba Oromoo kana biraati. Sabi Oromoo sabi keenya dhumaatii yeroo wayyaaneen bulchituuti oli. Seenaa wayyaanee keessatti Aeroplaaniidhaan yookiin helikooppteriidhaan sabi keenya hin rukutame. Rukuttaa sabi keenya argee hin beekne. Dhumaatii sabi keenya argee hin beekne geggeessaa jira mootummaan sun. Har'a yoo agartee lixa Oromiyaa irratti Wallaggaa jechuudha. Akkasittiin boombii itti roobsaa jiru. Lixa Oromiyaa duwwaa osoo hin taane Oromiyaa gidduuttis Walloo keessatti Kibbattis Gujii Boorana keessatti akkasittiin Oromoon dhumaa jira. Lafarraa duguugamaa jira. Yeroodhaa yerootti bonni kaan baqatee Keeniyaatti galaa jira. Inni lafatti baqatu immoo dhabee daa'ima xixinnoo guuranii lagatti gadi baqachuudhaan rakkina guddaa keessa jiru. Namayyuu awwaaluu dadhabaniiru. Guyyaa guyyaatti namni du'aa beelii dhufaa jira. Uummanni keenya baay'ee cinqaa guddaa keessa jira. Har'a yoo agartaniitu ta'e Harargee keessaa nama miiliyoonii tokko tuqaa shantu buqqa'ee jirri kun lafa isaan naqan lafa isaan itti badan namni beeku hin jiru lafa isaan jiraatan namni beeku hin jiru. Wanti dhiyaatu hin jiru nyaata hin qabanii jireenya hin qabanii manni isaanii gubateera. Dhugaa dubbachuudhaaf bosonni biyya keenyaa gubataa jira. Gaarri biyya keenyaa gubataa jira. Keessumatti karaa kibbaa kana Baalee keessatti akkasitti bosonni gubataa ture. Wallagga keessatti gaaraganii akkasitti gubataa ture. Atroositii takkaa biyya sana keessatti ga'ee hin deemne saba Oromoo cabsanii sirna Habashaa isa waggaa 150 saba keenya tumee caccabde kana dheeressuudhaaf wanti isaan hin goone jiru. Isa kanagaa uummata biraa isa dhokatee ofii isaaniitii fuula isaanii bareechanii achas ba'anii biyya ambaa kanatti biyya alaatti dhiyaatan kana kun sirrii miti soobaa kuni. Kun akkasitti sabi keenya dhumaa jira. Sabi ambaas nuufa dhaga'u uummati keenyas ka'ee hiyyatu uummati biyya garaagaraa keessa jiru Awurooppaa keessa jiru Awustiraaliyaa keessa jiru iddoo garaagaraa jiru haa hiyyatu fakkeenya keenya fudhatu jechuun maaf murannee kaanee jechuu kooti. Tole egaa ulfaadha obbo Daani'el gara Aadde Dinqeetti deebina. Aadde Dinqee gaatii erga maqaa haaromsaatiin muummichi ministeeraa Impaayera Itoophiyaadhaa yeroo ammaa Koloneel Abiyyi gara aangootti dhufaniitii mormiin akkanaa kun biyya keessatti maleessaa biyya ambaatti geggeeffamee hin beeku. Innis amma itti jirtan kun isa jalqabaa ta'uu danda'a. Kanaaf mee Oromoonni biyya ambaa keessa jiranis ka biyya keessa jiranis gariin mootummaan kun mootummaa Oromooti deeggaramuu qaba malee balaaleffatamuu hin qabu jedhanii gama adda addaan warri ibsan jiru. Yeroo amma waan kana qopheessuu eegaltan gufuun sin mudate jira gama Oromoon. Dabalataan ammoo kan dhiyeenya kana dhaga'aa jiru yeroo mormiin akkanaa kun mootummaa Impaayera Itoophiyaa kana irratti biyya ambaa keessatti akka uumamuu fi Oromoonni yaada kaasan kuni warra Habashootaa deeggaruudha. Yeroo kanatti mormiin hin barbaachisu warri jedhanis jiru jedhama. Mee yaada kana lamaan irratti yaada keessan nu qoodaatii gara yaadattaa nutti immoo ceenaa. Ani waanuma tokko jechuu danda'a kanarratti nuti Oromoo irratti hiriira bahameti sirriitti hubatamuu qabu. Oromootu mootummaa Itoophiyaa irratti hiriira baha. Mootummaa Itoophiyaa warri gaggeessan Oromoo ta'uu danda'u ta'uu dhiisuu ni malu. Garuu uummata Oromoo haga ajjeesanitti haga buqqisanitti haga jenoosaayidii yookiin immoo sanyii duguuggaa irratti gaggeessetti mootummaa kana hin balaaleffanne. Hojiisaa fokkisaa kana addunyaatti ibsina. Gaggeessaan Oromoo haa ta'u haa dhiisuu nama dhuunfaa irratti kan xiyyeeffannu kana adda baasuu qaba. Mootummaan Itoophiyaa kun erga ijaaramee jalqabee haasaa ittiin Oromoo lafarraa balleesse biyya sana dhuunfatu biyya Habashaa godhe kaawwatu ijaarratee qabu. Haasaan sun hin diigamne akka jirutti jira. Isumatutti fufe nama geeddarame malee haasichi hin geeddaramne. Kanaaf uummanni Oromoo miidhaan irra gahaa jiru mootummaa Itoophiyaa. Isaanis kana akeekkataniif uummanni biyya alaatiif Oromoonni biyya keessaas hudhanii kokkee qabnaanii fakkeessuu Oromoo xaqilaa ministeerii godhanii Oromoo dura taa'aa Oromiyaa godhani. Afaan Oromoo dubbadhaati uummata Oromoo kana nurraa qabbaneessaa jedhanii fidan tooftaaf malee sisteemii sana hin jijjiirre. Isaaniin achirra kaahanii Oromoo irratti afaan faajjii uumanii Oromootu isin bushaan amma mootummaan Oromooti jedhee uummata Oromoo keessatti afaan faajjii uumee Oromoo gargar hiree humna kokkee isaanii hudhee qabe kana ofirraa qabbaneessuuf tooftaa hojjetanidha. Tooftaa kanammoo uummanni Oromoo irratti baruu qaba. Ajjechaan irraa dhaabateera erga jarri kun dhufanii aangootti ba'anii hin dhaabbanne.
hidhamuun irraa dhaabbateera hin dhaabbanne. Waraanni ta'ee hin beekne keemikaal wiipan uummata Oromoo irratti bara Abiyyiidhaan dhimma itti bahame biyya kana keessatti. Heelikooptariidhaan uummata reebuun bara Abiyyi irrattidhaan argame. Mootummaan Itoophiyaa hanga ammaatti jiru dhoksaadhaan karaa adda addaa haa miidhu haa hidhu haa ajjeesu biyyaa haa ari'u malee waraana akkasii hin bobbaasu. Kuni waan ta'ee hin beeknedha. Maqaa Oromootiin Oromoo lafarraa fixuun waan argamee hin beeknedha. Afaan faajjiif waan ta'eef uummanni keenyas Oromootu Oromoo irratti hiriira bahaa otoo hin tahin Oromootu mootummaa Itoophiyaa irratti hiriira bahaa. Mormii mootummaa Itoophiyaa isa uummata Oromoo ajjeesaa jiru dhaabbannaa. Kanaaf ifatti kana nuu galuu qaba. Kana beekuu qabnaan jedha. Ayyee ulfaadha adda dinqee obbo Daani'eel gaafficha dhageessaniitu jedheetuman abdadha erga muummichi ministeeraa Impaayera Itoophiyaadhaa maqaa haaromsaan aangootti dhufee mormiin akkanaa mootummaa yookaan sirna Impaayera Itoophiyaa kanarratti ta'ee hin beeku. Oromoonni gariin ammoo warra kanaan mormuun abashoota jabeessuudha warri jedhanis jiru. Isa kana maal jettu ture? Mee waan itti dabaltan itti dabalaatii gara itti aanutti immoo taakkina. Adda dinqeen baay'ee deebitaniiru waan kana. Haa ta'u malee wanti inni irratti dabaluu barbaadu keessumatti mootummaa keenya kan jedhamu kun afaan faajjii uumaa jira. Afaan faajjii kun immoo kan inni uumamu itti yaadameetu namni akkasittiin akka inni yaadu godhame inni kaan immoo irratti hojjetame. Mootummaan wayyaanii xiyyeeffannaan isaanii inni jalqabaa Oromoo kanaa caasaasaa jaarmaa civil organization inni qabaataa ture kana diiguudha. Dadhabsiisuudha. Oromoo diiganii dadhabsiisuudha. Waggaa 27 kan isaan irratti hojjetaa turanii biyya sana keessatti leenjii kennanii booddee dabballoota isaanii maqaa iskoolashiippiitiin maqaa garaagaraatiin embasiidhaan biyya alaatti facaasuudhaan Oromoo xiqqoo walitti dhufee humna godhatee koomunitii keessatti of ijaaree oosaa keessatti of ijaaree waldaa dubartiitiin of ijaaree jiru kana diiguu ture. Kanarratti waan milkaa'an fakkaatu. Maaliif koomunitiin baay'ee isaa diigamee afooshaatti gandatti galeera Oromoo biyya alaa kana. Kana immoo kan isaan godhanii dabballoota kanaanii keessa seenanii tokkoffaa intirestiidhaan qaban biyyatti waamaniitu lafa kennuufi horii kennuufi taayitaa kennuufi waan tokko godhuufi waan akkasii kana keessa deemanii Oromoon biyya ambaa jiru kun akka mittaasaa wal baqatu wal xireeffatu godhanii dhugaa dubbachuudhaaf. Dur biyya Ameerikaa kana akkan dhufetti dhugaa dubbachuudhaaf Oromoon baay'een isaa waggaatti iddoo tokkotti wal ga'eetu mari'ataa waa biyya isaatii odeessaa oosaanii yoo Minneapolisitti godhee waldaan kiristaanaa walga'ii kan waggaadhaa Minneapolisitti godhataa warri kubbaa miilaa taphatanii ijoolleen dargaggoon achitti godhatu hundumtuu achitti dhufatu. Har'a isa booddee kana yuunitii uumamaa jiru kana walitti dhufeenya jaalala uumamaa jiru kana arganii wayyaanii maal godhu dabballoota isaaniitti dhimma ba'anii yoo waldaan kiristaanaa dhaqee Atlaantaatti godhate oosaan diisiitti godhata kubbaan immoo Minneapolisitti godhata waan akkasii shira garaagaraa ta'uudhaan Oromoo kana diiguu jalqaban jedhu kun amma egaa warra remenantii isaaniiti kan har'a dhala Oromoo ta'e mararfannoo biyya abbaa isaatii kan hin qabne osoo akkasittiin boombisummaadhaan biyya lafarraa duguuganii osoo keenyaatti akkasittiin namni baqataa jiru osoo Harargeen akkasittiin miliyoonii 1.5 buqqa'aa jiru osoo Walloo keessatti akkasittiin Oromoo dhumaa jiru Fantaallee keessatti Karrayyuun dhumaa jiru Wallagga keessatti Shawaa Kaabaa keessatti Gujii keessatti Boorana keessatti Oromoon akkasittiin dhumaa osoo jiru kan kana ilaalee kun mootummaa keenya jeetu yoo jiraate dhugaa dubbachuudhaaf intirestii kan biraatu jira jechuudha. Intirestiidhaan hidhameera yookiin investimentii qabaa yookiin mana qabaa yookiin waan baay'eedhaan walitti xaxameera namni kun warra kanatu afaan faajjii uuma. Nuus kaanee kana goona jechuun keenya nama kan biraa taaneen garuu saba keenyaa fi quuqama qabnurraa kan ka'edha. Kanaaf Oromoon akkasitti diigamee jira. Hidda cicciramee jiru kana walitti deebisanii walitti fidanii walitti suuphanii wal'aansoo keenya gara fuulduraatti finiinsuun hojii guddaa akka inni nu gaafatudha. Tokko kan. Lammata immoo gaaffiitti gaafatte keessaa habashoota deeggaruudhaan ni jedhamu kun eenyu biraa madda yoo jettee warra OPDO kana warra mootummaa kana dantaa garaagaraatiin deeggaru biraa ba'a. Oromoo dhugaa isa abbaa isaa haati isaa obbolaa isaa dhumaa jiran biraan. Oromoo isa lafarraa duguugamaa jiru isa biyya keessaa baqataa jiru biraa hin maddu. Kan inni maddu warra dantaa biyya keessaa qaban. Warra harka lafa jalaatiin jira kanaa wajjin walitti hidhatan warra miidiyaa garaagaraatiin dhimma mataa isaanii hojjetaa jiran siisii isaanii furdisaa warra jiran warra akkasii biraa madda
Egaa Oromoonni gowwaan immoo kana fuudhee fiiga. Kana fuudhee afar. Dubbiinsaa kana malee Habashaa wajjin akka nuyi hin jirre Habashaa deeggaruuf akka hin taane Habashaanii waan barbaanne ogoone jaalala Oromoodhaaf hin qabdu. Habashaas deeggaruun ta'u Habashaanis lolaa jirti. Nus lolataa jirra karaa keenya. Har'a biyya keessa lola guddaa deemaa jira. Kanaaf namoonni akkas godhan beekamoodha hin jechuu kooti. Tole egaa ulfaadhaa meegaa marii keenya gara maayessuutti geessina garuu osoo achiin naqin dura kan dhaga'etti waamicha hiriira nagaa kana kan godhan waldaa dubartoota Oromoo akka taanan dhageegaa dubartiin Oromoo qabsoo Oromoo keessatti shoora olaanaa qabdi. Qabsoodhuma deemaa jiru kana keessattis ammoo kan aarsaa guddaa baase kan ilmatti dhabe abbaa manaatti dhabe ofiis duukaa wareegamaa jiru hawwan Oromooti qeerroo qarree Oromooti meegaa erga hiriirri kun xumurame yookaan baatanii booda bu'aa attamii eegdu bu'aa eegdan sanammoo argatuuf ragaa attamiiti kan isin qopheeffattanii jirtan fakkeenyaaf amma gara lixa Oromiyaatti keemikaalii weepensii fayyadamuu isaaniif ragaa qabna jedhanii hoogganni waraana bilisummaa Oromoodhaa wooboo zoonii lixaadhaa yeroo isaan dubbatan dhaga'aa turre kanas qaamni barbaaduu fi seeratti dhiyeessu yoo jiraate laatuufii fi qophiidhaa jedhee dubbatee ture jaalmarroon mee rasaasa keemikaalii weepensiin sun keessaa dhukeef argatu barreeffamoota sana argatu ragaalee akkasii kana qabatanii ba'uudhaaf waan itti yaaddan jira hiriira kana immoo achuma balbala White House gootaniitu deebitu moo dhaabbilee mirga namaaf falmanii garaagaraa waan dhattanii dubbiftan qabdu laata adda dinqeessa kanarraa nu ibsaame. Sagantaan hiriira kana an jalqabamu White House fuuldurattidha. Achi wal qabanneeti dhaadannoo keenya dhageessisaa. Gara State Departmentii deemna. State Departmentiin iyyata keenya kana nu harkaa fuudha jennee yaadna. Yoo fuudhu baatan isin gashinaa isaanitti. State Departmentiin poolisii meekariidha biyya kanaafi. Kanaaf amma dandeenyetti isaan wajjiniin haasofnee isaaniin amansiisnee akshiniin akkaataatti irratti fudhatamuu danda'u irratti. Kana qofaa irratti hin dhaabnu barreessina mootummoota addunyaatti fi akkuma kanaan dura gochaa turre mootummoonni addunyaas waan kan akka quba qabaatanii warri mirga dhala namaaf falmanis kanarratti akka Amnesty International akka Human Rights Watch kanaan duras qunnamaa turre gara kanaa yeroo baay'ee waliin hojjechaa turre ammas isaan wajjiniin akka ta'utti keessumaa haalli meeshaa keemikaalaa addunyaa irratti dhorkamaa ta'e kun biyya sana keessatti mootummaan sun itti dhimma ba'eera taanaan gaaffii guddaadha. Konsernii mootummoota addunyaatti jedhee yaada. Isa kana egaa waldaan dubartoota qofaa ta'aa tokko gochuu hin danda'u. Uummata Oromoo wajjiniin warra dhugaaf dhaabbatee wajjiniin uummanni Oromoo yoo nu gargaare haala ittiin seeratti dhiyaatutti gara fuulduraatti irratti hojjechuu dandeenya. Kun egaa waldaan dubartootaa qabeenyaanis karaa seeraas humnataa hin qabu. Gargaarsa kana amma dandeenyetti koordineetii gochuu yaalla malee ofii keenya kana hojjennee dhuunfaadhaan fiixaan baasnee illee yaaduu hin dandeenyu. Yaallaa garuu fiixaan baasuuf nu rakkisa haala humna keenyaatti irraa yookaan garuu namni waa'ee uummata kanaa nagasha naquuqaa jedhu. Warri Oromoo warri abbaa seeraas jiru kanaan dura waan uummata irratti godhamaa ture sana seeratti nuufaa dhiyaatan illee yeroo baay'ee yaalleerraa garuu achi dhiifnee fiixaan baafachuu fi inerjii karaa warra beekumsa kanaa qabu xinnoo isheen adoonna gaara kotaan beeku kana waan ta'eef hin dhiisnu amma humna keenyaatti amma fiixaan bahutti nama hojjennan madhamaana gargaarsoo arganne immoo fiixaan baafanna kana hin jedha kanarratti. Tole ulfaadhaa egaa adde dinqee kan isin agammaatti tattaafataa jirtan yoo waan guddaadha hayyoonni Oromoodhaa ka biyya keessaas haa ta'u ka biyya hambaadhaa immoo kan sagalee keessan kana dhaga'an ragaalee barbaachisoo beekumsaanis bifa danda'ame hundumaan akka isaan simbira dhaabbatan abdii guddaa qabna meegaa obbo Daani'eel hayyoota Oromoo biyya keessaafis haa ta'u biyya hambaaf akkaataatti ragaaleen kun argamu irrattis haa ta'u waan dhaammattan yoo qabaattan dhaammadhaatii gara dhumaatti immoo adde dinqeetti deebi'een kan irraa obbaafna. Ture galatoomu namoonni gaaffiif deebii keenya dhaggeeffatan hundumti keessanii biyya keenya keessatti badii ga'aa jiru uummata dhumaa jiru lubbuu ba'aa jiru nama mana hidhaatti buuramaa jiru biyya ari'amaa jiru hin agartuu hin dhageessu hundumti keenya fira qabna biyya keessaa namoonni quuqamni kun isinitti dhaga'amu akkasiin achirratti nu wajjin hirmaattanii waamicha isinii dhiyeessina dhaamsi koonni guddaan kana
Kan biraan immoo namoonni keessumatti karaa seeraatiin barnoota qabdanii saba keenya miidhamaa jiru kana isa keemikaaliidhaan reebamaa jiru kana hamma dandeessanitti ragaa kana walitti qabdanii akkasiin karaa seeraa dubbii kana gara fuulduraatti dhiibdanii warri kana godhan akka isaan seeratti dhiyaatan akka nu gootanii kanan dhaammadhaa jechuudha. Kanaaf gaafa sana agaraa kottaatii achitti jooyinii nu godhaafi nu bukkee dhaabadhaa kan jedhudha dhaamsi ko. Tole egaa ulfaadhaa obbo Daani'el Dafaa Jammoo adda dinqee egaatii tokko karaa quunnamtii keessanii namni biyya keessaas haa ta'uu kan ragaa kana qabaa yookaan kallattii isin qabsiisuu hin danda'a jedhu isin gargaaruu danda'a warri biyya ambaa immoo dhufanii isin waliin akka hirmaataniif akkamittiin akka isaan isin quunnamuu danda'an dhaamsuma waliigalaa waan jechuu barbaadan osoo jettanii guddinatti tola keessumaa lakkoofsa telefoonaa kan dhaggeeffattoota keenya warra isin gargaaruu danda'an ammas dhufanii hirmaatu danda'aniif yoo laattan natti tola. Galatooma ani waan tokko jechuu barbaadu duuchumatti xinnoo dhaammachuun barbaada uummata Oromoo hundumaaf biyya addunyaarra namni jiru Oromoon hundumtuu kan ilaaluu qabu Oromoon bakka tokkotti qofaa warra naannoo tokko rukutamanii warri kaan irraa hafu jennee yaaduun gaarii miti karaa Harargee uummata buqqisanii lolatti kaasanii. Wanni gochaa jiru karaa karrayyuu kanas akkasuma walloo keessattis akkasuma giddugaleessa keessattis akkasuma karaa lixaas akkasuma kun hundumtuu biyyattii sana sabni Amaaraa dhuunfatee Amaara taatee akka jiraattu waan godhamaa jiruuf saganteeffamee humna guddaatiin irratti hojjetamaa akka jiru uummanni Oromoo hundumtuu haa beeku. Gartuu tokko rukutaa jiru malee Oromoo hundumaa miti isa jedhu kana haa dhiisnu. Oromoo dhummaasaaf malee ilaalcha siyaasaas yookiin immoo naannootiin miti kan ajjeefamaa jiru. Yookiin immoo akka buqqa'u biyya sanaa akka baqatu akka ari'atamu godhamaa jiru. Kana hubannoo keessa gashuu qaba namni Oromoo ta'e hundumtuu nan ilaalu jechuu hin qabu. Kana akka sirriitti nu hubatan barbaanna. Inni kaan immoo asitti haasa'u biyya keessatti haasa'u waan walqabannee hojjechuu qabnutu baay'eetu jira. Otoo nuti walitti dhufna ta'ee otoo nuti walii galleetu wal duukaa deemna ta'ee han tokko jalqabeetti inni tokko birmatee irratti bobba'ee hundumtu kan gahee isaa bahaa ta'e jarruu nutti bu'anii turan beeku sodaatu waan nu sodaataniif afaan faajjii gidduutti uumanii gargar nu hiru. Kana hubannee dhimma Oromoo irratti Oromoo ta'uu keenya qofaaf wal gargaarree irratti haa bobbaanu jedha warri biyya keessa jiranis warri addana jirru waan nu barbaachisu kana hojjechuuf Oromoo ta'uuf Oromoon Oromiyaa keessa jiraachuu danda'u waan gochuu qabnu hundumaa irratti walaa gargaaruun jedha. Telefoonni koo jira 222 352 67 duwwaadha. Filaayerii amma hiriira kanaaf bittisamaa jiru irratti jira. Akka kanatti wal qunnamuu dandeenya galatooma. Tole egaa dhugaalumatti adda dinqeef obbo Daani'el yaada keessaniif guddoo galatoomaa dhaggeeffattoonni keenya isin dhaggeeffataa jiran kunis yaadaanis waan danda'aniin qaamaanis dhufanii itti hirmaatanii uummata Oromoo dhumaa jiruuf sagalee akka ta'an abdii guddaan qabaa horaa bulaa. Galatoomii gaati. Galatoomii. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu turtii qaataayilaa ammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaa keessummoota keenya obbo Daani'el Dafaa fi aadde Dinqinesh Dheeressaas yeroo isaanii nuuf qooduudhaan ibsa bal'aa nuuf kennaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan irra deebinee galatoomfataa sagantaa keenya guyyaa har'aas wallee itti aanu kana isin afeeruun kan agaasinitti dhaammatu naqiiqii dhugaasaaf gulaalaa suur sagalee mo'aabuu baatii huumaan nama borii nu tolchinna. Bora sasa bota, mar gopota, sile tantara, ilina miranta, anigantu barangalo, Oromo bitikawe, sabil godi dawe, orisa lafti jitte, roka te walfitte.
jennee si boobsinee uffatii sijjii abiddaa fidii sinni soromoo waan fide fidii sinni soromoo waan fide fidii sigala jennee si boobsinee abulu jennee si boobsinee uffatii sijjii abiddaa fidii sinni soromoo waan fide fidii. Sinjennedaloonni kubee keroon oromoo oolumati seentarkina mee baranamu. Sinjennedaloonni kubee keroon oromoo oolumati seentarkina mee baranamu baranamu. Hiriiraan gateenya tuute barataa meeqa boolla buufte ayartuu. Kumaan si jalanchiifnu isa nyaattee waan kasi tubsiifnu. Oya kota jabeesi danno keenya yoonaa gadaan injifannoo. Jabeesi danno keenya yoonaa gadaan injifannoo. Oya kota jabeesi danno keenya yoonaa gadaan injifannoo. Jabeesi danno keenya yoonaa gadaan injifannoo. Oya kota gadeetiin abdate. Oya kota gadiin baatu gola. Oya kota teessi gocha kee. Oya kota fuudhiin olola. Oya kota raabolu jechuun. Beelamni saga'u leenabdu nyaachuutu namuu beelan ba'u jabeessi hidhannoo keenya yoonaa gadaan injifannoo. Osoo baruu jennu barumarraa barri dhufee barri daree osoo nu walirru walalitee alagaan keessa nu baree osoo biyya qabnu biyya hormaatti gallee taane bakattu osoo tokko taane sanni yartuun gonkumaa nutti taphattu balli finfinnee. Shani karri hidhaatti wal fide dhuunfate jarri dhibaa qabna romoo daangee sudarri falmanna komoo keessummaa bubbultee bakka bultii dhabe warri dhabe warri. Sigala jennee si boorsine abulu jennee si boorsine uffatii sijjii abiddaa fidii. Soromoo waan fide fidii soromoo waan fide fidii sigala jennee si boorsine abulu jennee si boorsine uffatii sijjii abiddaa fidii sinni soromoo waan fide fidii. Sinjennedaloonni kubee keroon oromoo oolumati seentarkina mee baranamu. Sinjennedaloonni kubee keroon oromoo oolumati seentarkina mee baranamu baranamu. Gamummaa tokkummaa ijaaru tokkummaa gootummaatti seenu dhagootaa. Tokkummaa kee hidda jabeessi qonnaa yoomuu lagancheenu. Oya kota jabeesi tokkummaa keenya yoonaa tumurri gabrummaa. Oya kota jabeesi tokkummaa keenya yoonaa gadaan bilisummaa. Oya kota abbaa shimalaa itti buusi balaa. Abbaa shukutii agarra rukutii. Abbaa filaashii balleechi sanyiishii jabeesi tokkummaa keenya yoonaa gadaan bilisummaa.